dhoombirii fi qawwee hin jirre wali guuranii ABO'tti harka kennate jechuun waan hin fakkaanne. Waan silaa diqqoo fakkaatu osoo fakkeessitanii gaariidha. Akka bara darbee tokko wiikiitti keettanii ABO'tti rasta dhufe jettan. Warra yoo akkana qaban artifishaaliin irraa bu'u sanillee osoo diqqoo gootanii hin bareeda. Kanaaf dalagaa isin hojii keessan itti bayin argattan garuu ABO'n waan kanaan sodaachisanii miti. Ummanni Oromoo ammoo bakka isin arda Oromoon gowwoomsina jettan waan qaata bira dabre laal. Ummanni qaata gubatee maalummaa keessan bare. Ummata kaleessa harka qullaa Maqaletti galchettu arda bal firmaata tokko dhabee gaaraa lolaa jira. Kan arda deebitanii kuni harka kennate kuni akkas eenyu harka kennachiistanii beektan ka waraanni keessan kumaatamaan kalakkaa'uun guyyaa tokkitti isinirraa booji'an eenyu harka kennisiistan. Moo waraana isinirraa deemee waraanatti dabalamu kana sobuuf silaa nama biraan sobdanii qeerroof qarree hin sobdan sun jala murtanii beekutti isinirra jiraata. Moo waraana ifirraa deemee gara biratti harka kennatu kana akka inni harkan kennine kunoo harka nu kennata harkan kennatinaa jechuu namni eenyu isinitti harka kennata. Billa aliik waan argitaniin haasa'ina waanuma fakkaanne hin dubbatinaa. Sinii galee namni waan haasa'uuf waan deemuuf waan irraa deemuu beekutti isarra jiraata. Yeroo haasoftan ammoo maalirraa akka haasoftan beekaa. Ka Oromiyaan gara maraa iddisanii qabsiisanii shidu jiran kana isin amma waraana harka kennatanii eenyu gowwoomsitan mee. Goobantoonni biyya alaa jirtu kana faa dhugaa sayanii kunoon argitanii jedhanii nama garsiisan. Maal nama garsiisan? Waraana ABO dhiisii takkaa bakka ABO'n dhaabateen dhaabbanne uummata miskiina walii qabanii kunooti harka kennate nama dhibbaaf hagana harka kennate. Dura waan takkan isinii dhaama. Ilmaan Oromoo keessattuu ilmaan Arsii naannawa Hadaabbaa fi Gadab jirtan Mustafaa Tulluu yoo isin hagan irraa murreessinuu namaa miti. Konkaa ilmaan isaa wal fara nyaachisaa achi taa'ee kijibu kanneen. Sinii galee tanniin kijibdu asii gadi baatee ABO'n akkas taatee mitiriskii tanniin Duriye magaalaa maal akka dalaydan naangalu gaafa gari dalagaan keessan maal akka ta'e silaa lubbuu gadi ba'ee kophaan deemu bakka inni jiru baanziina maa ittiin gubne yeroo kaan ani islaama jedhee booya kijiba yeroo islaama fixan islaamummaan ittiin dhagahamtu. Silaa osoo mataa irraa murtanii reefeesaa akkana rarraastanii nama san silaa waan an jedhu nan beeka. Bal'oo inni nuuf Finfinnee gadi hin bayu. Warra diqqolleen saalfanne dhiiga ilmaan Oromoo ittiin dhaga'amneeti. Kanaaf waan biraatii fi miti wannan seeneef wama dikkichuu san dabarfachuudhaaf galata isaa alhamdulillah amaleera deebi'ee alhamdulillah akka waraanni keenya naamusa qabu arguu keessaniif akka wal jalaa dhaga'u arguu keessaniif sanuu gammachuudhaan dirqama isaa fudhataa ajajnis gammachuudhaan haasawa mi'aawaa damma fakkaatu haasa'ee dirqama itti kenne innis akkasumatti damma san fudhatee dirqama kiyya hin bayadha jedhee fudhate. Sinii galee osoo naamusa dhablee ta'e maaltu kana na godhe akkami kana na jechisiisee jechuu danda'a laalli. Mee waraanni akka naamusa qabu argitanii sanummaan ugga isin gootee isin haa dandeettu wal jalaa dhaga'uun.
كأمو سجلي باسي مالف أكا باسي مالف أكا ديمو إيسا أكا ديمو غنا قرني الرجين وما ركن ننجر قرو ناموس ورانا سنتو نجمتشيسي وامبراتي في سين نرقو وارا سجلين تياق وجيلين جرتو كفتو نقابي وني أنسينيف حاجتي مناموس ورانا كينا أجيسان جمتشور أن مين الأكول هذا كان دبر فردافي وصوص ورانا ناموسا قبني تأو أرجتني سلاوان برايد أرجرو وراني ناموسا كباتشو إسا كبجا هوجنا ولي كباتشو هوج مسينسي هوجنا إساتيف كبجا كباتشو هوجنا مسينسي إساتيف كبجا كباتشو الحمد لله أكا بيبي ولي أججني كنا مؤدى قدي كدلق مكبرات سنيقالي ولي وامبرات تكنا ما قدي كنا مو وامبرات دلقا